Waa'in isin hin dhibiniiti. Dhibeen biyya keessatti wal'aanamuu hin dandeenye isin yookiin maatii keessan osoo mudate maal gootu? Namoota hireen akkasii mudate quba qabdu? Akka ragaan ministeera fayyaa Itoophiyaa agarsiisutti lammiileen Itoophiyaa waggaatti wal'aansa biyya alaatiif biyyaa bahan gara 100 ta'u. Sababa kanaan baasiin isaan baasan immoo gara doolaara miiliyoona 700 ta'a. Ofii lammiileen Itoophiyaa tajaajila wal'aansa fayyaa akkamii fa'aaf biyyaa bahu? Wal'aansa akkasii biyya alaatti namaa kennamuuf immoo murteedhuma kan murteessu eenyu fa'aadha? Tajaajila wal'aansa biyya alaa argachuudhaaf bu'aa bahiin lammiileen Itoophiyaa dabarsan ka akkamiiti? Namni dhukkubsatee wal'aansa fayyaa biyya alaatii barbaadu tokko ulaagaawwan akkamii guuttachuu qaba? Itoophiyaan fedhii tajaajila fayyaa akkasii biyya keessatti dhiyeessuudhaaf qophii maalii qabdi? BBC'n dhimma kanaa wajjin wal qabsiisee muuxannoo ispeeshaalistii fayyaa asiin dura tajaajila wal'aansa kaansariitiif biyya alaa deemanii milkaa'anii isinii dhiyeessa. Dhiyaadha. Ani maqaan kiyyaa Dr. Horaa Seedisoo jedhama. Ogummaan koo ispeeshaalistii dhibee keessaati. Yeroo ammaa kana bakka hojii Biiroo Fayyaa Oromiyaatti Daayirektoreetii tajaajila wal'aansa fayyaatii fi hospitaalota Oromiyaati. Waggaa lamaan har'aa dhibee tiruu kaansarii tiruutiin qabamee haala ulfaataa keessa ture jechuudha. Yeroo dhukkubbiin kun beekamutti akkuma nama kamittuu rifaatuu guddaa fi abdii kutannaa keessa seenee ture jechuudha. Miira dhibamaa kamuu qabaatu qabaadhe jechuudha. Sana booda akkuma dhibeen kana ta'uu beekameen biyya keessatti wal'aansa sadarkaa duraa argataa ture, garuu furmaanni isaa waaraan tiruu bakka buusuu waan ta'eef liver transplantation waan ta'eef biyya keessa waan hin jirreef gara biyya alaatti, biyya alaa keessa biyya Hindiitti imalee tiruu bakka buusuu obboleessa kiyya xiqqaa irraa tiruu jijjiiradhe jechuudha, qooddadhe jechuudha. San keessatti biyya keessatti illee wantoonni keessa yeroo gabaabaa dhibeen muddamsaa waan tureef dhibeen muddamsaa san keessatti yaala jalqabaa asitti argata. Achiin ammoo haala achitti biyya alaatti ittiin yaalamuu danda'u ammoo qindeessuu piroosesii garaagaraa fixaa ture jechuudha. Dhugaadha adeemsi biyya alaa yaala akkanaatiif deemu tokko da'oo seeraa sirrii fi gahaa ta'e qabaachuu dhabuudha. Sirni ittiin qaama namaa walii kennan kuni affidavit ka jennu waajjirri ragaa qaama obboleessi maatiin kee hiriyyaan keessi arjoomu kennu walii mallatteessuu barbaachisaa. Maatiin itti amanuu qaba. San keessa dabree boordii argachuu qabda. Boordi irraa immoo ministeera fayyaa irraa akka haalawwan sharafa biyya alaa ittiin argattu achuma immoo imbasitti si barreeffamee viizaa ittiin argattu kunniin yoo xiqqaate baatii tokko ol narraa fudhateera. Ancarroomaadha jechuudha namoota biraatiif. Kanaa olillee ka irraa fudhate osoo kana shaffisiisuuf deeman namoonni lubbuun isaanii baay'ee ni jira jechuudha. Namni tokko biyya alaa deemee yaalamuudhaa fi tokko dhibeen sun dhibee biyya keessatti yaala yookiin wal'aansa hin qabne yookiin biyyi keenya tajaajila akkasii hin kennine ta'uu qaba. San ta'uu isaa ammoo boordiin hospitaalaa ol'aanaan murteessuu qaba. Erga boordiin murteesse booda ministeerri fayyaatti boordii san waraqaa boordii san qabateet gara baankii biyyoolessaatii fi affidavit yookiin wulinnaa masrajjaatti nama erga jechuudha. Achi booda wulinnaa masrajjaan boordii fi xalayaa ministeera fayyaa irra dhaabbateet innis xalayaa sii kenna. Xalayaan kunniin wal qabatee gara ministeera dhimma alaa akkasuma ammoo baankii biyyoolessaatitti nama barreeffama. Sun sharafa alaatii fi imbasii viizaa argachuudhaaf
gara imbasiidhaatiif baankii biyyoolessaatti nama qajeelfama jechuudha. Erga sharafa argatte booda sharafa sanis baankii sanitti baankii biyyattii yaalamtuu sanitti karaa siistemaatiin achitti dhangala'uu qaba jechuudha maallaqni biyya kanaa. Kunin yeroo fudhataa ministeera dhimma alaa irraa immoo imbasiif sii qajeelee imbasiin illee viizaa isaa karaa hospitaala biyyi sun itti argamu sii qajeeluu qaba. Kanniin qabata jechuudha walumaa galatti. Haalli isaa baay'ee ulfaataa fi muddamsaa ture. Tokkoffaa yaalli dhibeewwan ulfaataa akkasii yookaan fayyuu dhabuun hireen isaa bal'aa ta'uu waan beektuu fi miidhaan qaamaa dhukkubsachuu qofa osoo hin taane miidhaan xiinsammuudha ol aanaadha jechuudha. Miidhaa xiinsammuu qofa osoo hin taane miidhaan maatii irra gahu salphaa miti jechuudha. Xiinsammuunis diinagdeenis jechuudha. Lammataa biyya alaa deemanii yaalamuun haalli qilleensaa biyya sanii sitti haarawaa, nyaanni biyya alaa sitti haarawaa, ogeessi biyya sanii ogeessa biyya biraatii, afaan biraatii kun hundi ol qabatee maatiin gahaan si bira jiraatee si taphachiisuun hin jiru. So walumaa galatti miidhaa dhibeen, miidhaa qaamaa, miidhaa xiinsammuu, miidhaa emotional kana hunda sadarkaa nama dhibameetittis dhuunfatti sadarkaa maatii, haadha warraa, obboleewwan, sadarkaa hawaasa bal'aa namoota si jaalatu hunda bira ka ga'u jechuudha miidhaan isaa walumaa galatti. Ani kana keessatti maatiin kiyya maatii hedduu yaala kiyyaa fi wareegamas ka maallaqaas ka yeroos maatii uf hin qusanne ture jechuudha. San qabaachuun kiyya hedduu dandamachuu kiyya keessatti gahee guddaa taphate jedhee amana jechuudha. Jalqaba obboleessa kiyya kan hangafaa kana guddisetu anatu kennuufii qaba jedhee nafaana imalee. Inni umriin isaas shantamoota waan seeneef qaamaan illee furdaa waan ta'eef haalli turuu isaa cooma waan qabuuf milkaa'uu hin dandeenye jechuudha. Fedhiis qabaatu achi booda obboleessa kiyya xiqqaa ka umriin isaatii fi qaamni isaallee akka obboleessa guddaa hin taane ta'uu qaba jennaan obboleessi kiyya xiqqaan asii qorannoowwan barbaachisaa ta'u godhamee achitti na dhufe jechuudha. Kun ammoo nama lamaan hireen jiraachuus hireen du'uus jira siin jedheera. Nama lamaan du'uun illee akka jiru osoo beektu maatiin nama lamallee dhabuu akka danda'u osoo beektu kutannoo fi murannoo olaanaa gaafata jechuudha. Anaa kennamuufis obboleessi kiyya kanaa kennus maatiin kiyya guutuun kan sana hayyamullee jechuudha. Miirri isaa walumaa galatti miira ulfaataadha. Garuu ammoo waaqni illee si milkeessee namni lameenuu bayyanannee fooyyofnee yoo baanu ammoo faallaa sanitti anis obboleessi kiyya kana oolchuuf qaama isaa mureenaa kennes maatiin hawaasni bal'aa fi dinqisiifattoonni fi namni na jaalatu hunduu gammachuun isaa daangaan qabu jechuudha. Miira ol makaadha jechuudha. Haalli fayyummaa kiyyallee bareedaadha. Ka obboleessa kiyyaallee fayyaan isaa bareedaaf sadarkaa gaariirra jira jechuudha. Nu lameenuu ni hojjanna baanee gallaa bultii akkuma nama kamiyyuu hojii jireenya jiraachuuf nu dandeessisu fiignee akkuma nama kamiitu hojjataa jirra jechuudha. An xiqqoo qoricha yaa'u namni qaama namaa fudhate immunosuppressant qoricha jedhamu umrii guutuu fudhachuun narraa eegama. Sanin fudhaa qorichoota wal qabatee mallattoon tokko tokko ni jiraata. Saniin ala garuu galanni waaqaa ga'u haala fayyaa fooyyee qabuu fi bahee galee hojjedhee dubbisee hawaasa keenyaaf waan bu'aa qabu anaafis waan na gammachiisu hojjechuu irratti argama jechuudha. Dhugaadhaan tajaajila gorsa ogummaa rakkoo narraa ka'ee akkuma siin jedhee ana haakima ta'ee nama magaalaa keessa jiraadhu ta'ee anaafuu salphaan turre nama maatii barate qabu ta'ee naaf salphaan turre jechuudha. Haala san keessa darbee biyya alaatti deemuun wanti sun namoonni hawaasni keenya biroo ammoo na caalaa maatii kiyya caalaa rakkachuu akka danda'an waan beekuu fi
Santuun akka kaasee jechuudha egaa biyya keessatti deebi'ee. Lammeessuun ammoo dhibeewwan baay'een isaa ittifamuu dhibeewwan danda'anii fi sadarkaa sanirra osoo hin geenne dhibeewwan silaa hawaasni keenya saaxilamummaa xiqqeessuu yookiin ammoo yoo qabame yeroo gabaabaa keessatti baree yaalamuu danda'u baay'ee isaatiin hawaasni keenya miidhamaa akka jiru waan hubadhee fi tokko gaayidans kallattii sirrii namatti agarsiisu lammaffaa ammoo gorsa fayyaa keessattuu dhibeewwan ittifamuu danda'aman talaalliin wal qabatan nyaataan wal qabatan haala jireenyaatiin sochii qaamaatiin wal qabatan hawaasa keenyaaf fayyummaa hawaasa keenyaatiif gumaachuu danda'a. Wanti guddaan ittisa dhibeetii hawaasa barsiisuudha jedhee waan amanuu fi kanaaf akka gumaachuu danda'u umriin hafetti dhaabbata fayyaa dhaabbata gorsaa Horaa Health Consultancy kana dhaabee gargaaru jira waan na gammachiisu hojjetaa jira jechuudha. Lammiileen Itoophiyaa yaala dhibeewwan akka onnee fi ujummoo dhiigaa yookiin kaardiyoolojii, kaansarii, onkolojii, lafee fi maashaa yookiin ortopediks, qaama bakka buusuu, transplantation, dhibeewwan wal hormaata fayyaa wal qabatanii fi kanneen kana fakkaataniif biyya alaa deemu. Taayilaand, Ameerikaa fi Afrikaan kibbaa biyyoota tajaajila akkasii barbaacha lammiilee Itoophiyaa imalan keessaayi. Fedhii tajaajila wal'aansa fayyaa lammiileen Itoophiyaa biyya alaatii barbaadan kana biyya keessatti bakka buusuuf Itoophiyaa wiirtuu meedikaal tuurizimii gochuu qopheessitee jirti. Karoorri tarsiimoo biyyaalessaa kun Ethiopian Medical and Wellness Tourism Strategic Roadmap 2025-2034 jedhama. Kaayyoo jajjabaa lama qaba. Lammiilee Itoophiyaatiif tajaajila fayyaa qulqullina olaanaa qabu dhiyeessuu fi yaalawwan fayyaa lammiilee biyyoota alaatti imaluuf dirqamsiisu biyya keessatti dhiyeessuudha. Roodmaappiin tarsiimoo Itoophiyaa wiirtuu meedikaal tuurizimii fi fayyummaa taasisuu baay'ina lammiilee tajaajila kanaaf gara biyyoota biraa deemanii walakkaan akkasumas baasii sababa kanaan ba'us walakkaan gadi buusuu kan kaayeffateedha. Biyyattiin tajaajila kana biyya keessatti kennuudhaan tajaajila meedikaal tuurizimii irraa waggaatti $500 miliyoona argachuufis karoorsitee jirti. Itoophiyaan wiirtuu meedikaal tuurizimii ta'uudhaaf biyya hiree bal'aa qabdu akka taate roodmaappii kana irratti eeramee jira.